Amerika irraa na fuudha jira. Daaris kiibarwan kennummaan kabaalee kun hin dhufne ree dimbilaal barujaan hin bareeda. Dimbilaalli dhufee waggamata akka keessatti hin hafaaf. Kan taarika dalagee bar numaa kanaan nu ajaa'ibee bar. Numa warra sheekoo taatu bar nu ajaa'ibee mujaan. Kan taarika dalagee bar abboo. Afaan godhe. Afafii xiqquma warra Ameerikaa afaan qabee warra ammoo tiniillaal. Ingiliiz afaan qabee warra Awurooppaa kanneen afaan qabee warra Suudii afaan qabee kagaala tiifatu afaan qabee kara'ee tiifatu afaan qabee waggamata akka keessatti ay dhufee mucaan deemasii ta'ee afaf gate mucaan afaan qabee abboo. Ijoolleen baaleetun dhiirallee waan jetteen gootii argite amma ijoollee baalee argite kutattu waan jettellee hin gooti. Silaa kanarratti isin fakkeenya namni kutaan martuu fakkeenya baalee irratti ilaallachuu qaban waan jetteen gootii dhiirti argite amma. Hinaaftuun ammoo badematti hafte. Digaleetam ka qilleensarraa qilleensumarratti hafe. Akkasanii rabbiin ammoo amma waan jennuun ijoolleen baalee haaqila silaa ittiin himanii diigalaam ganduma san keessaa kaafata silaa gandaa atamma eessa jirta? Ganduma isin tuffatan kana jira oofa. Kama ofiitti dubbatan hawwan gamana ta'ee naganna qabdan oo. Ganduma san keessaa kaafata haaqila yoo ta'e jaartii tan amma fudhata. Achitti dhiifte amaanaa rabbi akka hin deemne jedhi. Ani keessa hin jiru. Amma jaartii namaati. Amma nama tokko mucaan kun ibsishaan kun zamoonuma kaluu dhufee iyyuu namaa kiitana duraan nama hedduutti tuulaa bara ana fuudha jedha Faransiir. Ameerika irraa ana fuudha jedha. Daaris kiibarwan kennummaan kabaalee kun hin dhufne ree dimbilaal barujaan hin bareeda. Dimbilaalli dhufee waggamata akka keessatti hin hafaaf. Kan taarika dalagee bar numaa kanaan nu ajaa'ibee bar. Numa warra sheekoo taatu bar nu ajaa'ibee mujaan. Kan taarika dalagee bar abboo. Afaan godhe. Afafii xiqquma warra Ameerikaa afaan qabee warra ammoo tiniillaal. Ingiliiz afaan qabee warra Awurooppaa kanneen afaan qabee warra Suudii afaan qabee kagaala tiifatu afaan qabee kara'ee tiifatu afaan qabee waggamata akka keessatti ay dhufee mucaan deemasii ta'ee afaf gate mucaan afaan qabee abboo. Ijoolleen baaleetun dhiirallee waan jetteen gootii argite amma ijoollee baalee argite kutattu waan jettellee hin gooti. Silaa kanarratti isin fakkeenya namni. Sila dhuguma warri Abdallah yoo fira taate. Fira wallahi fira. Deemnee bakka fira ta'u aboo rabbi antee ofee fira nu godhu edha. Angaruu fira gurraachan barbaadu. Zarii na balleessa haa ta'uti. Waan reef jette san sila dhugattuu warri baddaa humna akka gurraachata goy. Sila jattu keenya humna akka gurraachata yaa rabbi. Fagoo deemini kun ijoollimmaan kaayiroo jirtu warri ganda keessanii sun gurraacha hundu. Qille bub aduu jira sila. Qorran dhufitee bar cabbi guyyaa hunda zufrii booda hirrooba obboleesso. Gubanne. Ribaa kaaneessu. Waan gaarii ciraaloo nu godhe bineensi mukaatu hin taane. Wallahi wabbillahi dhuguma namni achi dhufu hundi kazarii diimaa qabullee ma gurraacha tapha kuloo asliin amma erga kaayiroo dhufee diimatee war duraan hin mul'attu halkan. Amma maal jettaree caalaa diimaa abar faranjii fakkaata. Abbaan kiyyatti caalaa diimaa abar garuu inni itayyatti dhalate kaasanii. Abbee achi ta'u qaama olii gadi deddeemaaraa dada. Ini baddaa sanitti dhalannellee rakkoo. Yaa qilleensa gubataa keessatti illee dhalanne. Lammaffaa zoor jedhee acha ijoollee ziyaaree dhufaadhe magaalaa ziyaarame. Beerri keessaan qamazaraa akka garbuu barbaree naggaadu tokko jira. Garri hin beekamu. Heerumaani. Fira keessa bareeddu. Takka bicha keessa bareeddu. Tan wajji baratte takka faa nama sodaachifti ante. Gurraattii takka baay'ee si nyaadhu itti guyyaati. Bullaala gurraachi waan nama qofa jira muttaariin kashankora nagaadha. Kana fakkaata. Bullaala maali moo suni gaxarii fagoo sanii dhufe. Eessan fuutee bullaala goote. Wallahi billahi gara keessa sanii dhufe innillee. Isinillee shankora isumarraa bitattanii nu garbuu jijjiirraa barbirraa. Nuti shankora sarraa hin gurguru bar garbuu jijjiira. Nuti nama biraatti irraa finna warra naggaadee beeksisii kanaa fidanii maal beekamu.
Isin warra bullaallaa bar jaannan isin irratti haraama ta'uun oolu. Ma. Cankoora aanguu takka midhaan qunnaa tokko nurraa jijjiirtan obboleessa. Midhaan tura kasaree biyya midhaaniti. Garbuu kana fa'a garbuu fa'a wadammoo laa ilaa illallah ummata. Maal shankoora birii hagatanaa midhaan wanna qunnaa tokkoon jijjiiranii bar ummata zaalima. Kanaaf isin itaruu diddee bar magaalaan hundi isin caalte. Garbuu tura kasaree waan isin oomishtan tura kasa. Waan gaarii fiddanii xaafii fa'a fiddanii. Wallaahi rakkatummaa fi miti nu shawwaddan hattu. Maali waan hin jenne maali isa ijoolleen baadiyyaa magaalaas naanna'uu dhalatte kanaaf ibsa. Garuu gifiin guddaan maali beektaa? Bullaallan duutu sun magaalaa taatee fotoo isin gochuu isiitti. Bar magaalaa teessan san nuti seenuuf xonatti luka dhiqannee bootii madabaraa keessa keennee caammaa qodaa kana yookiin sharaa dirannee ol ta'enna akka nama masjiida rabbii seenu. Magaalaatti qoda malee warra magaalaa warra araadatti magaalaa warra xintaawidhaan mikuloo finfinnee tura jirti. Eshi. Shuweebsii kana biiraa seetii beektaa tiktookii faaran. Tooti adabaleeyyuu sare. Achi garagallee afuufna. Bullaallatti nuyine shuweebsii shaabettaa nuyine lakkaa shuweebsii. Shaabettaa nuyine nu bullaalla. Tornaaqee kana wal dorgommii nyaannaa barabbo talbaa fi gara. Wallaahi billahi dhuguma jimaata fi lammaffaan dorgommi sababa isinii galgala iraatan argannu nuti. Iraan ni jiru bullaalla galgala. Sababa qotee bulaa jechuudha. Qotee bulaan baddaadhaa fi suudee tokko suudeen beektamii. Laa ilaaha illallah baatiraa tokko guutuu kophaa argeen jedhu bar waan nuti ji'a tokko nyaan. Argeen jedhu ho'aa kana sanu. Waan isin nu gootan wallaahi dhabe. Wanti isin dhiifadhe hangara kiyya warra bullaallaa guutuu isa. Wallahi inumaa isin hin tuyne nu akka namaa kiisa minaaminaan seen nu beeyta. Hojii deenyaan malee. Hattuu harreetti jira malee hattuun birriin jirtu bullaalla wayi namatti tolu. Isin kiisii akkana mana hittanii? Birri hin hatan. Suuqii hatanaraa suuqii cabsuun tokkoffa. Kiisii seenuun beektanii? Limdii isanii hin jiru. Ijoollee diksisitu gisee takka dhufee hata malee kiisii seenuu ogummaan qabu. Gowwaadha namni biyya keenyaas qabnaan si jeesa kiis irratti. Harree kottee lamaan hin geessan garuu harreen bullaalatti baddeen argamtu bara. Harreen hin gurguramti seeraan hatamti harreen. Harree fi yoonnoo hin hatam. Harreen hin hatamti. Maaliif beektaa? Harreen rakkasaa beeki namni hin barbaadu warri baadiyyaa guyyaa takka achi keessa deddeemee barbaadan lamaffaa deemee hin barbaadu. Harreen birrii 680 kuma fa'a. Hin kenne lakkoosan. Dhaabaan biyya jiru birrii 150 harree. Egaa bakka kanaafuu maal godhan hoolaa takka gabbaatanii gurguruu wayya harree waa foolisii nyaatanii badde bineensa nyaate dhadhiisa baranii illee beek. Horii biraa bineensa nyaate jedhan barbaadanii irra ga'an. Kanaaf jedha. Harreen mootu halkan sandamnaan bineensi nyaatuun oolu yaaniituma dhiisa qotee bulaan ati gaafa kaanii diksiisi fiddeetu gurguratta. Fagoon dhayitu. Mazzagaajaa qabdu dhiisitti yoo bade bar mazzagaajaa gaafattee mazagaajaan sii deebisa. Mazzagaajaan eessaa fida? Mazzagaajaan bar waan bade mazzagaajaan qabdi. Mazzagaajaan waan badee namni fuudhee achi keessa sii kenna malee ofii barbaadee sii hin kennu. Hattuun roobee dhufte abboo roobee irraa nu bira dhufti nuufuu nuu haaraa nuu atti gisee takka takka. Warra magaalaa leemoo? Jechuun warra magaalaa osoo hin ta'in yaani bullaan lama dhuftee hattee sheeka ta'anii dhufan sheeka akkatti guuttatanii amaamaa minaamin gisee baay'ee qabamee beektaa. Humnitiin bullaan langa isaa abbaa afur moo sadi bicha jira. Bullaana poolisii qabdii maa? Poolisan qabdi ka'ee baay'ee miti garuu. Amma baay'ee dhagaa duraan baanaa gisee waan ani ijoollummaa sitti mu jira. Dumbusheeti moo isaa namicha tokko Ubusheeti. Ganda keessanuu gisee takka takka hin dhagaa gisee namni wallole. Okay. Ajaa'iba. Amma waa'ee masjiida keessanii kana itti yaadi kaa itti midhaan jedhani. Masjiida la wallahi
ni jaarsifna garuu nu gargaara bannaata jechuun mee nu gargaara yaaraadhaa lijoch masgiida nurra deegabe bo miskiina biyyiteenna. Ijoollee masaraa olii qabee ijaare. Ijoollee masaraa biyya alaa jirtu abboonaa fi gurbaa wayii malee nama 3 nama 4. Kadhiyoo tana wannoo gubbaatiin jedhu sunoo. Egaa addisii biyya ba'e sun ofiifuu namoota jaatu fudhanne. Laga nama nyaatu sammaan maqaan isii tabullaa laachi dhagaa roobati gad. Acha. Qacaa zanfaa. Injiru dhiisin. Abdallaa jira mire Abdallaa jira baran. Amma rakkooni masgiidni ta warra mazaraati sii galee tabullaan la mazaraati. So mazarri immoo biyya alaa kana baay'ee hin jirani. Eshi. Bannaata jechuun nu gargaara isinummaan akkuma sabaatitti. Korfaaliin akka addu ayyee. Waayee si kaadhaa birrii 100 nu gareetti. Birrii 100 nu ganne ji'a tokko profaayila sii kaadha. Dulloomte bargisee masgiidni yoom ijaarame beektanii ka'e? Masgiidni amma ijaaruuf deeman wallaahi gaafa ijoollummaa ijaarame. Gaafa ani waggaa 5 jaangeen. Duuba umrii waggaa meeqaa mul'uu lalga? Anuu gaafa xiqqabdee wallah tura. Egaa anu waggaa 38. Yaa. Kasi koo qabaadha. Amma akkam godharee nu gargaartanii akkanaan nu gargaaraa kula amma akkaawwantii qabanii. Hin beeku ani tan. Abaatuun oolaniire. Waasaaptiin gurbaan tokko natti ergee namanne amma walachuu bakka ani gargaara gara kiyyan abboo gargaaree ofirraa tagalagala malee ani cikkii gara hin danda'u. Barbaadan manatti haasalaatanii. Hiriyyaa dooktoraati ani waan wayyaa hiriyyaa maqaan hin balleessini kaleessa akkas jedhan. Eessaa fide ergaa waan wayyaan koriidarii jedhanii mana magaalaa guutuu mana nurraa diiganii amma mana ijaarratuuf deemna kana. Koriidariin bullaan lallee ga'ee. Baadiyyaa iyyuu hin jira naa jedhan bullaan lafallaan lafa magaalaatti. Eeshi. Amma mana ijaarramu masgiida ijaarraree duuba lishuuf. Amma bullaan lallee isinirraa diiganiire. Mandara guutuu. Ajaa'iba maal maarree shanganne teennallee ga'uun oolu osoo annama waa qabu taate diigan isilaa boo'e. Shanganne tun shanganne warra aare magaalaa aare gamaa san argite. Bullaallaa lamaan dura nama bullaallaa duwwaa tokko godhan jedhani. Eshi. Guutuu sii diigan sanfaa ijoollee karratti siisanii ijaaraa turaniimi. Ina gurbaan giftii sii kennu kun illee keessan ta'uun oolu diimaa akka keetiitii dubbisi. Mungkin achi taananuu sii kenna ana dhiise. Jookari. Jookar. Eebbisalleen gadda keessani kuno bullaalla. Ijoolleen bullaallaa yaraadhaa lijochi. Jookar gara saddiiqaa kanarratti fakkaatti. Saddiiqa taanaan jallata ka warra tameef tolchaati. Hin danda'amtu guddin saddiiqa qabamtu. Eenyu sitti dhufe amma kaleessa koye? Maal taate kaleessa isheetiche dubbiftu malee naan jennaan harkaa miliqee jabaadhee asirra wannoo Ebanne sheetichi nama guddaa bagan dubbisin mannaatiin saaffatta. Qaamaan beekaa miti keessumaan wanti goonee mari'annaa mucaan Adam tokkollee as jira ka hiriyyaa kiyyaa minaamin jedhee harkaa miliqe. Alii nama beekamaadha akka arsiisitti isaa fi sheeticha jeenaa tokkotu beekamaa nama lama bichaadha hibannaa taalimni gurguddaa. Jabaadhu bakka rabbi si gaafadhu ati yoo waan agarruutti ulfaataan taane keessumaan dhumu. Dhugaadha lakki keessumaan xumurraaf malee dhugatti dhugaadha anillee yaa'u Maala ilaalaan jennaan dideebar kararraan dhabamu motora ari'aa abbaan isaa wixxaatii karratti qabadhaa jedhee milikataan itti hime. Wallaahi mana isaanii dhayina jennaan mana warra keessee jennaan mana dhaqinaa jedhee. Anamma abbaa kiyyarraa motora isa makiina jijjiiruuf deema duuba masgida ijaaruun dhaqaba. Hin qabda birrii makiina hin biittu. Jechuun dalagadhee gaa jilbeeffadhee birrii baasuu hin barbaadu waci. Makiina mana bituu wayi ammaa masgida ijaaruu wayi. Abbeeti. Ilaa jaannata kopheen seente wallaa osoo abbeetii bitti. Anuu si gargaara. Insyaallah ya Rabbi jadi fayyan wakin.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya pakai barang udah kata Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kaya. Mari di. Lagi agak nih. Saya jurtu naga. Kaya alhamdulillah. Ijoollee qophiin kitaabbii godhamee harka keessan fayyaa argatu. Akkuma yoo militan sila akkuma yoo militan yoo sheekota argitan kana milikan maal masin. Iyyatti bu'uura jedhee biliin amarra. Gati gurra abaarsa fudhatuuf feenu kabajamaan jalaa fi goyyaan biyyattuu jalaa fi gaarii wayita yeekolee arge kanarraa goree akkana milikan. Nuti gisee xiqqoolee baranne lafa kubbaa nun kennuu didanii qabritti qajeeleen taphatinaa jenneen ani dura taa'aa kwaasiti yeroo abbootiin dhufte hundi keessanuu abbaa keessan qabaatuma jedhee ijoollee gorsee gisee warri dhufu an gisee faazariin dhufe karaa laga kubbaa fuudhuu fiigee ijoolleen guutuun abbaa tumte masjidatti gisee nu abbaaruuf nu waaman anki ya mucaa isaa kama jula jalaa miliqeen abaaru jedhee faazariin ijoolleen warri abaarame kun hin maraate kun barandatti galee amma hiriyoonni Aga baati militan ammas. waan hin dandeenye yoo argite hin ta'u jettee ija namaa fuuldura suutatti foormitti jalaa miliquu wayyama akkasuma. Safeeffatu jedhama akka aadaa Oromootti. Waan humna keetti olsi ta'e hin ta'u jettee qalbii nama guddaa cabsura suuta jalaa miliquu wayya tole tole. Kanarraa godhu wayyee. Akkasii bari hin rakkanne.